Ashamaa harka fuunee daawwattoota Leeqaa App akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa guutuun qabaa. Isinillee bakka jirtanitti nagaa akka taatan abdiin qaba. Warri maatii chaanaalii kanaa chaanaalii Leeqaa App kanaa sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib gootanii akka maatii chaanaalii kanaa taatan isiniin jedha. Warri sabiskiraayib gootanii jirtan immoo weelkaam isiniin jedheera. Baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii. Warri immoo viidiyoon kun karaa adda addaatiin isin qaqqabee barnoota irraa barattan itti gammaddan yookiin immoo isinitti tole yoo jiraate immoo namoota jaallattaniif sheerii gootanii akka biraan geessan isiniin jedha. Mee har'a gara barnoota keenyaatti haala barruu kallattiidhumaan garuu kallattiidhaan barnoota keenyatti darbuutiin dura wantin irratti dubbachuu barbaadu yeroo tokko tokko akka tasaa yookiin viidiyoo wanti isin hojii dhoksaadhaan hojjettan viidiyoodhaan waraabamee sooshaal miidiyaa irratti gallakkifamee ta'uu danda'a. Yookiin immoo suuraa kaafamtanii osoo hin beekin namni suuraa utuu isiniin heeyyamsiisin heeyyama keessaniin alatti dhokatee suuraa isin kaaseetu suuraa keessan haala hin taaneen itti fayyadameera ta'uu danda'a. Karaa biraatiin nama biraa biratti argitanii yookiin immoo sooshaal miidiyaa irratti argitanii baay'ee kan aartan jiraachuu danda'a jechuudha. Namootni kanaan miidhaman illee danuun isaanii jiraachuu danda'a jedheetiin yaada. Mee kun akkamitti ta'a maalirraa ka'anii waan akkasii godhu jedheen isa kanarratti xiqqoosee dura isin hubachiisuu barbaada. Namoonni akkamittiin dhoksaadhaan viidiyoo waraabuu dhoksaadhaan immoo suuraa kaasuu jechuudha. Kaameraa fayyadamanii telefoonuma isaanii sana fayyadamanii jechuudha. Amma yeroo baay'ee namoonni tokko tokko numaa wajjin haasa'anii otoo taa'anii jiranii viidiyoo waraabuu suuraa nu kaasu garuu nun akka isaan suuraa nu kaasaa jiran yookiin immoo akka isaan viidiyoo nu waraabaa jiran akka isaan sagalee keenya rekoordi godhaa jiran hin beeknu. Telefoona isaanii irratti illee homaa hin arginu jechuudha. Iskiriiniin moobaayilii isaanii illee duwwaadha jechuudha. Mee kana akkamitti godhuu maal fayyadamuu waan jedhu irratti dursee isinitti dubbachuu barbaada. Namoonni kana godhan yeroo baay'ee appilikeeshinii garaa garaatti fayyadamu. Akkuma beekamu beektuu teekinooloojiin baay'ee deemee jira. Yeroo ammaa kana bilbillee harkatti qabannee jirru appilikeeshinii hedduudhaan fayyadamnee waan baay'ee akka hojjechuu dandeenyu nu gargaara. Isaanis appilikeeshinii fayyadamu. Appilikeeshinii kana keessaa garuu ammaaf kan viidiyoo waraabu yookiin immoo kan sagalee ittiin waraabdan osoo hin taane kan suuraa ofiifillee dhoksitanii ittiin kaasuu dandeessan namnillee dhokseetti osoo isin hin beekin dhokseettiin suuraa isin kaasuu danda'u. Isinitti agarsiisa jechuudha. Faayidaa moo miidhaa qaba waan jedhu dursine yoo ilaalle garuu persentii 50 jedheen fudhadha ani. Sababni isaatu persentii 50 jedhee wanti fudhadhuuf miidhaa qaba. Akkuma miidhaa qabu immoo faayidaa qaba. Miidhaan isaa maali yoo jenne ofii keenyaaf suuraa dhoksinee nama kaasnus ta'e namnis dhoksee suuraa kana yoo nu kaase haala hin taaneen itti fayyadamne waan ta'eef sababa adda addaa yookiin immoo rakkoo adda addaa nurraan gahuu danda'a jechuudha. Faayidaan isaa immoo bakka tokko tokkotti amma fakkeenyaaf hin jira bakka viidiyoo waraabuun yookiin suuraa kaasuun dhorkaa ta'etti jechuudha. Bakka akkasiitti rakkoo wayiillee nu mudachuu danda'a yookiin namni waan adda addaa nurraan ga'uu danda'a yookiin immoo waan iddoo sana ture sana suuraadhaan akka ragaatti fudhannee galuu barbaanna ta'uu danda'a. Garuu immoo suuraa sana kaafachuudhaaf iddoon sun dhorkaadha yookiin immoo eeyyamamaa miti yookiin seeraan eeyyamamaa miti seeraan nama adabsiisa ta'uu danda'a. Iddoo akkasiitti tokkoffaa badii nurra ga'uu nurraa oolchuu danda'a. Lammaffaan waan suuraadhaan achi keessatti bakka dhorkaa ta'e sanatti dhoksinee appilikeeshinii kana fayyadamnee suuraa fudhannee baane kana akka ragaatti itti fayyadamnee rakkoo garaa garaa jalaa ooluu dandeenya yookiin immoo faayidaa adda addaaf oolfachuu dandeenya jechuudha. Isa kana jechuudha. Garuu miidhaan isaas akkuma kana jechuudha. Kanaaf walqixa jedheetiin yaada kun yaada kiyyaa isin yaada keessan hin beeku. Mee amma gamanumaan appiin kun maqaan isaa maal jedhama? Eessa keessatti argama? Yeroo viidiyoo waraabnu namni nu argaa yeroo suuraa kaasnu namni nu argaa kan jedhuuf deebii asuma keessaa argattuun isiniin jedha. Har'aaf garuu kan suuraa kaasuun isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii kana yeroo fayyadamtan iskiriinii moobaayilii keessanii yookiin immoo fuuldura moobaayilii keessanii irratti humti tokko yoo mul'atu dukkana yookiin immoo daark godhee yookiin waan gurraacha godheetuma isin agarsiisa jechuudha. Waan bilbilli keessan akka cufamee fakkeesseetu isinitti mul'isa jechuudha. Nama kan biraa ilaalutti illee akkasuma itti mul'isa jechuudha. Garuu isin suuraa haga barbaadan dhokattanii kaasuu dandeessu jechuudha. Booda appiin kun gaalerii keessa normaalii gaalerii keessa bakka suuraan kuufamu keessa kaa'ee isiniif kaa'a jechuudha. Dudduuba deebitanii yeroo fixxanii jettan
gaalerii keessaa dhaxxanii suuraa dhoksitanii kaasaa ooltan sana achi keessaa baastaniitu ilaaluu dandeessu. Waan barbaadan sanaaf dhimma barbaadan sanarra oolfachuu dandeessu jechuudha. Yeroo appilikeeshinii kana fayyadamtan saffisni isaa baay'ee guddaadha shuutii gochuudhaaf jechuudha. Yeroo kaasu kan ittiin kaastan immoo botanii moobaayilii keessanii karaa sagalee ittiin dabaltanii firristan karaa cinaa moobaayilii keessaniitiin kan argamu botanii sana sagalee dabalu yookiin sagalee hir'isutti yoo buutan isinii kaasa jechuudha. Sagalee homaa tokkollee sagalee dhageessisu hin qabu. Xiqqoo qofa vaayibireetii yookiin immoo akka waan harka keessan irratti isinitti beekama jechuudha. Hollannaa xiqqoo qofa qaba kan yeroo itti buutan jechuudha. Yeroo pirees gootan yeroo suuraa kana kaastanii xiqqoo qofa isinitti beekama jechuudha. Akka suuraa kaastan jechuudha. Isin qofatu beeka. Sagalee biraa hin qabu. Iskiriinii irratti yookiin immoo fuula moobaayilii keessan irratti waan tokkollee waan agarsiisuu hin qabu jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee meegaabaayitiin see xiqqoodha. Bakka hin qabattu. Telefoona keenyarraa bakka baay'ee qabattee moobaayilii keenya nu jalaan dhiphistu. Itti dabaluudhaan immoo yeroo appilikeeshinii kana gabbuufattan dafeetillee daawunlood isiniif ta'a jechuudha. Mee pileestoorii moobaayilii keenyarraa deemnu gara appii kanaatti darbuudhaaf jechuudha. Pileestooriin koo kan koo kun asirratti argama. Asirra deemneetu al tokko tuqnee pileestoorii keenya tuqneetu itti barreessina jechuudha. Akkan barreessu kanatti yoo barreessitan jechuudha. Daark kaameraa jennee haa barreessinu. Kaameraa. Okay, barreesseera. Achi booda sirchi goonaa pileestoorii keessaa jechuudha. Yoo akkana goonee dhufnu kunoolaa akkanatti nuuf fida. Isaan keessaa isee kana jechuudha. Daark kaameraa jedhee isee gurraattii kana jechuudha. 1 meegaabaayit jedha. 1 meegaabaayit jedha. Namoonni daawunlood godhan namoota 100,000 olii. Namni baay'een illee appilikeeshinii kana daawunlood hin goone jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee daawunlood hin godhamne garuu faayidaan isee appilikeeshinoota hedduu gadi buusee irratti yaalee warran jedhe keessaa isee kanatu warra baay'ee bareedduudha. Itti fayyadamaafis salphaadha. Kanaafin isee kana isinitti agarsiisuu barbaade. Isin immoo moor kana caalaa irratti fooyyessitanii pileestoorii keessa barbaaddanii ilaaltanii abbaa kana caalaa fooyyee qabu yoo jiraate yoo yeroo qabaatan irratti yaaltaniiti kana caalaa abbaa fooyyee qabu irratti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Angaruu ammaaf kan hin filadhe isa kana jechuudha. Daark kaameraa isa jedhu kana. Appilikeeshiniin kun baay'ee itti fayyadamaaf salphaadha. Namni illee akka suuraa kaasuu dandeenyu nun beeku. Akka suuraa kaasaa jirrullee namni hin beeku jechuudha. Iskiriinii keenya gurraachisee waan nutti mul'isuuf jechuudha. Itti fayyadamuuf illee baay'ee mijataa fi baay'ee salphaadha. Siitingii baay'ee sirreessanullee hin qabnu jechuudha. Bakka lama qofa kan itti buunu jechuudha. Erga gadi buusnee booda mee daawunlood haa goonu mee jalqabnu. Daawunlood goona. Install jedha. Install haa goonu. Erga saffisni moobaayilii keessanii akkaataa saffisa intarneetii keessanii fi akkaataa modeela moobaayilii keessaniitti kan daawunlood gootanii akkuma argitan meegaabaaytiin ishee xiqqoo waan taateef dafee gadi bu'ee jira jechuudha. Appilikeeshiniin kun mee appilikeeshiniin kun gadi bu'ee jira. Open haa godhu mee ana open hin godha. Asuma irratti open godhee isin agarsiisu jechuudha. Okay, open yeroon godhu akka kanatti naaf fida jechuudha. Akkuma argitan iskiriinii moobaayilii kana irratti wanti mul'atu barreeffama gara olii kana jechuudha. Choose kaameraa jedha. Choose kaameraa jechuun barreeffama kaameraa kana filadhu jedha. Kaameraa kana gara fuulduraa moo gara boodaa isa jedhu jechuudha. As keessatti cuquliisaan gurraachee furdatee kan itti barreeffamee argamu kun selfii kaameraa jedha. Selfii kaameraa jechuun kaameraa fuulduraa yookiin immoo gara fuulduraatti galagalchinee kan ittiin of kaasuu dandeenyu jechuudha. Yookiin immoo fuulduraan viidiyoo yookiin kaameraa ittiin waraabuu dandeenyu jechuudha. Appiin kun garuu viidiyoo waraabuu asirratti wanti isin hubachuu qabdanii kan suuraa qofa kanan sitti agarsiisaa yeroo aan amma fakkeenyaaf kaameraa duubaa haa filadhu amma gara selfii kaameraa jedhee jira waan ta'eef barreeffama sana irratti al tokkoon itti bu'aa yoon itti bu'ee jedhu kaameraa keessa gara duubaatti naannessa jechuudha. Al tokko mee nan tuqaa mee selfii kaameraa isheen jettu kun ni jijjiiramti itti bu'ee jira jijjiiramtee jirti jechuudha. Meeyin kaameraa jedhee jira jechuudha. Meeyin kaameraan kun gara duubaatti naannee jira jechuudha. Kaameraa kana gara karaa duubaan itti fayyadamaa jira jechuudha. Mee nan xumura yeroon xumuru kana ani wanti hin arguu hin jiru jechuudha asirratti. Al tokko itti bu'ee yoon jedhe wanti hin arguu hin jiru jechuudha. Suuraan kaasullee ofii kiyyaalleen argu jechuudha. Yoon ilaaluu barbaade eessaan deemee dhaqee ilaala jechuudha. Gaalerii keessaa appi gaalerii keessaa yookiin bakka suuraan itti kuufamu telefoona keenya keessa jiru irraan dhaqee ilaala jechuudha. Mee kaameraa kana jalqabsiisuuf maal goona jechuudha. Ergi meeyin kaameraa jennee kaameraa keenya duubatti naannessannee xumurree jechuudha.
gadi dhufne jechuudha. Gadi dhufnee kaanee tap to continue jettu kana tuqna jechuudha. Ishee dhumarra jirtu barreeffama kana al tokko akkanatti tuqna. Yoo tuqnee jennu heeyyama itti kenninuu jedha. Kanaafuu isa olii kana tuqna jechuudha. As naannoo kana tuqneetu heeyyama itti goona jechuudha. Ammallee alloo godhinuu jedha. Ammallee heeyyama kenni jedha. Kunoo ammallee tuqna. Xumurree jirra fin'ee jirra jechuudha. Akkuma argitan iskiriinii moobaayilii keenya gurraachadha. Homti tokkollee asirra hin jiru jechuudha. Namni akka suuraa kaasnuu fi akka kaasaa hin jirrellee viidiyoo waraabuu yookiin akka waraabaa hin jirrellee namni hin beeku jechuudha. Appiin kun garuu ammas irra deebi'aa yaadadha. Appii viidiyoo waraabuu osoo hin taane suuraa dhoksaadhaan yookiin dukkana fakkeessee garuu suuraa kaleerdii kan nuu kaasu kan appii gaalerii keessatti walitti nuu qabu jechuudha. Kaasuudhaan maal goona botanii jechuudha. Botanii keenya kan moobaayilii keenyarraa kintanii lamatu jira. Kan ittiin sagalee daballuu fi kan ittiin sagalee hir'isnu jechuudha. Kan ittiin sagalee hir'isnu yoo tuqnes yoo sagalee isa hir'isu tuqnes isa dabalu yoo tuqnes inuma nuu kaasa jechuudha. Yeroo kaasu xiqqoo qofa harka keenya irratti vaayibireet ta'eetu nutti beekama jechuudha. Hollannaa wayii xiqqoosee jechuudha. Sagalee homaatu hin qabu maaliif dhoksaadhaan suuraa kana kaasna waan ta'eef jechuudha. Bakka adda addaa bakka hin eeyyamamne keessa dhaabbannee suuraa kaasuu dandeenya jechuudha. Mee anamma kaasee isinitti agarsiisu. Mee gara oliitiin hin tuqaa. Akka kanatti yeroo hin tuqu kun amma vaayibireetina godhee jira jechuudha. Kaaseera jechuudha. Ammallee tuqee jira. Kun ammallee kaasee jira jechuudha. Akkuma kana ammallee dabaleen kaasaa jira jechuudha. Yoo xiqqaate suuraa 4-5 kaaseera jechuudha. Mee suurootaan kaase kana duuba deebi'ee isin agarsiisa jechuudha. Suuraawwan kaase kana gaalerii keessa deemee appii gaalerii keessa deemee isin agarsiisu jechuudha. Suuraawwan amma dhoksaadhaan kakkaase kana jechuudha. Dudduuba deebi'ee jechuudha. Dudduuba deebi'uudhaaf telefoonuma keenyarraa bakka baak jettu tuqneetu dudduuba deebina jechuudha. Baay'ee salphaadha. Baak jennee dudduuba deebina. Yoo deebinu akkanatti nuu fida. Dudduuba deebineetu dhandhee gaalerii keessa ilaalla jechuudha. Gaalerii keessa deemnee ilaalleetu mee suuraan kun jira moo hin jiru kan jedhu ilaallu jechuudha. Suuraan kun ni jira. Argitanii? Suuraan ani kaase amma bakka suuraan ni jira jechuudha. Suuraan ani kaase eessa kun warra kana keessatti jira jechuudha. Kanneen keessaa mee view godhee isin agarsiisu. Kun hunduu warra dhoksaadhaan utuu bakka eeyyamamaan taane dhaabbadhee kaasedha jechuudha. Kunooti amma iddoo kanatti kaameraadhaan kaasuun dhorkaadha. Kun akka kanatti kaasee jira. Kun amma arguu dandeessu. Akkanattiin kaasee jira. Bakka kana amma fakkeenyaaf bakka Covidii itti ilaalaman jechuudha. Iddoo kanatti viidiyoo waraabuun suuraa kaasuun maal dhorkaadha waan hundiyyuu. Kana hunda ani calliseetiin kaasee jechuudha. Dhoksee nu maal goonaree viidiyoo keenya keessaa filanneetu warra nu barbaachisu sana akka nu barbaachisutti ragaa nu barbaachisuuf seebii godhannee ol kaachuu qofadha jechuudha. Barnoonni har'aa kana fakkaata. Waan isiniin galee yoo jiraate akka koomentii jalatti barreessitan isiniin jedha. Isinillee gadi buufadhaatii haaluma anamma gadi buusee isin agarsiise kanaan gadi buusadhaatii itti fayyadama. Suuraan asirratti argitan kun marti kan hin dhoksee kaasedha jechuudha. Mee jarri kun ilaala. Suuraan dhumtillee hin beeksisa ni beekama jechuudha. Isaan akkan suuraa kana kaasee jiru hin beekani. Ani garuu suuraa kana appii kana fayyadamee isaanuma cina dhaabadhee kaasee jechuudha. Maaliif ree dhorkaadha waan ta'eef suuraa kaasuun jechuudha. Kunooti jechuudha. Akkasii jechuudha. Kana fakkaataa waan na dhaggeeffattaniif waan na daawwattaniif galatooma. Waan isiniin hin galle yoo jiraate gaafadhaa isiniin jedha. Chaanaalii kanaan leeqaa app subscribe godhaa please. Waan isinirraa hir'atu hin jiru. Wanti isin miidhullee hin jiru jechuudha. Wal adeeggarru wal cina haa dhaabbannuun isiniin jedha. Ciao nagaatti.